oduu gammachiisaa tokko qabadhee dhufeetiin jira. Ammoo viidiyoo kanaan kadhumatti na dhaggeeffadha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal yuutuubii jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa har'a ammoo waan bareedaadha. Warreen hin dhageenye asumarraan dhagaa wal dhageessisaa waliif sheerii godhaa isiniin jedha. Egaa akkuma asirratti argitan kana yeroo dura ijoolleen biyya Arabaatiitti waggaa dheeraa teessanii manni isinirraa fudhatame akkasumas immoo lafti kaampilaabii qabu ta'e kaampilaabii hin qabne ta'e mootummaan sirnirraa fudhatee ture manallee diigee ture hin dhageessaniiti jirtu. Egaa har'a ammoo beeksisni ba'ee deebisee akka kennuuf akkasumas immoo tikkii mana sanii akka kennuuf kennaafi waan jiruuf ijoollee fudhatanis ni jiru. Anillee ni beektu yeroo darbe akkasuman ture. Egaa hundumti keessanuu baga gammaddanii kunuyyuu gammachuu guddaadha. Dhugaa dubbachuuf banneetoo hin badnu lafuma argachuu waan guddaadha. Kaaree 140 kan kennudha. Egaa kanaafiyyuu baga gammaddan isiniin jedha. Asumarraan ijoolleen bu'aa turtanii ijoollee baay'een keessattuu biyya Arabaa kana keessatti waggaa dheeraa mana ijaartanii maal jettanii namoonni akka kiyyaa jechuudha. Kanaaf baga gammaddan isiniin jedha. Asumarraan dhugaa dubbachuu fi dhimma sagabamtuu warreen azirtan warreen hin dhageenye maatii keessanitti himtanii warreen dhageessan yoo ta'e warreen hin dhageenye fi kuni warreen hin dhageenye maatii keessatti himtanii akkama sagabamtanii fudhattanii beeksisni ba'ee namoonni fudhatanillee ni jiru kan masagabames ni jira. Kanaafuu ijoollee baay'eetu fudhatee badeetoo hin baduu isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko ni beektu tasfaa nama qotachiisa jireenyi yookiin immoo biyyi lafaa kuni yaa ta'u malee ijoolleen akka malee gadditanii keessattuu dhugaa dubbachuuf waggaa dheeraa biyya ormaa kana keessatti teenyee mana ijaarrannaa kana goona jennu mana erga xumuratiin bootadha. Waan sanillee haasa'uun barbaanne har'a garuu immoo gammadee dhugaa dubbachuuf namoonni akka kiyyaatti gammaddanis dabalataa warreen hin dhageenyellee baga gammaddan isiniin jechuudha. Fanii dhugaa dubbachuuf lafumaayyuu bituuf har'a baay'ee ulfaata. Ni beektu lafa bitachuudhaaf lafa takka bituudhaaf baay'ee ulfaata. Kanaafiyyuu isiniin jechuu barbaadetanii ingitii dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko namatti toludha. Hiriyoonni keeyyallee hin jiru. Nama tokko lama miti kan mana dhabee kan lafa dhabee qaxaaree waggaa miiqatamaa kan dhabee namoota hedduudha jechuudha. Garuu immoo gaafa abdii kutaa ijoolleen yeroo sanitti kan lubbuun isaanii darbirree ni jira. Sababa mana isaaniitiif sababa lafa dhabaniif lafa biqaa ni jira miti. Waggaa dheeraa hojjetanii biyya ormaa keessatti gubatanii warreen galanii lafti akkasitti irraa fudhatamee hin jiru. Alatti kan ba'an hin jiru. Namoota akkasiitiif amma ta'e tasfaa ta'aa fi biyaansi lafa sanuyyuu mana dhabdu lafa saniyyuu argattee irratti ijaarrachuun waanuma ta'e irratti eenyu jechuun waan guddaadha. Kan bilaash waggaa meeqa xaaree waggaa 10 meeqa xaaree bilaash jechaa gale sun laftuyyuu doo manni diigame lafumaayyuu argatanii ingirii amma akka jedhanitti lafti akka kennamuuf warri fudhatanis ni jiru jechuudha. Kanaafiyyuu warreen hin dhageenye dhageessisaa isiniin jedha obboloota koo asirraanii asumarraanii. Dhugaa dubbachuuf gisee tokko tasfaa kutuunis gaarii miti. Obsuun barbaachisaadha. Obsi gaariidha ni beektu miti. Warreen gisee san tasfaa kutanii warreen gisee san obsa dhabdanii waa meeqa taatanii boosanii azantanii hanga abdii kutachuullee warreen gaaniin jiru. Kan biyya wajjinii masqalaa jenneetu bira dabarre hundumti keenya namni
hin gaddine hin jiru waan isaan irratti ijoollee baay'eedha namoota hedduudha har'a burutti itti gallee itti boqanna jedhanii warreen oduu ittiin boqatin manni sun jala diigametu jira osoo ijaan argin ijaaranii osoo ijaan argin namoota afantu jira biyya arabaatti afanjitu jira taasifaa kutanii jechuudha ijoollee baay'eedha ani roon kiyya hin jiru dabalataan illee kanaaf yoo obsaan eeggatte hundumtu iyyuu dhugaa dubbachuuf wanti hundumtu iyyuu siif mijata nigin yeroo sanitti namoonni taasifaa kutanii boowanii hin jiru ijoollee namni of ajjeese iyyuu hin jira sababa saniitiin sababa mana dhabaniif sababa manni isaanii irratti diigameef namoonni baay'een aariidhaan kan taasifaa kutee nama baay'eetu jira jechuudha kanaaf osoo obsaan eeggatanii tariyarraa amma ta'e abdiin injira jechuu barbaadetanii kanaaf waanuma tokko yoo ta'e waanuma fe'e yoo soo ta'e taasifaa kutuun gaarii miti sababa malee abdii kutuun gaarii miti ni beektu miti kanaaf iyyuu abdiin kutinaa sinin jedha yeroo baay'ee soo gaarii miti dafanii abdii kutuuni obsamaan yoo eeggatan wayyaa namtu hunduyyuu xiqqaas jabaas ta'uu amma fakkeenyaaf yeroo tokko asaruma manuma jirrutti manuma araboota keessatti biqaa yeroo baay'ee hojiisus baay'ee ta'u ta'e yeroo baay'ee illolu yoo ta'e baqaati yeroo sanitti baqaa taasifaa kuttee jirta'uu ta'e wanta beektee dhugaa dubbachuuf fayyaa qabaachuu kee yookiin immoo baqaa wanti taasifaa sitti uumu hin jira kanaaf obsuun gaariidha obsuun barbaachisaadha ni galee yoo obsan malee bakka yaadan hin gaanii kuma jedhanii obsi barbaachisaadha obsaan namni eeggate har'a argate amma ta'e taasifaan itti oramee jechuudha innaa akkasii warroota dhageenyeef waan masaggabanii kennaniif beektanii sim jedhaniituma eenyu sun taanii yoo wanti kunillee darba ta'ee booda duubatti nama deebi'uu dhiisuu danda'u warreen hin dhageenye humma masaggabamanii yoo maatii keessan dhageessistanii akkasitti tikki osoo lafa bichaa osoo hin taane warreen mana hirraa qaban jedhanii beeksisni akka ba'etti warroota mana hirraa qabu qofaadha warroonni manni hirraa qabu irratti diigameedha kan lafti kennamaaf jiru jechuudha lafa osoo hin taane lafa qullaa osoo hin taane kan mana qabu manni irraa diigame yoo ta'e tikkisan sii kennu jechuudha naawwan akkasiisin jedha obboloota koo soo kana fakkaata baga gammaddan siniin jedha kunuyyuu waan guddaadha dhugaa dubbachuuf har'a lafa bitachuudhaaf biyya arbaa keessatti waggaa meeqa dadhabda akka qofaasi miti lafa birrii xiqqoodhaan bitanii lafti miliyoonaa gadi hin jiru biyya arbaa keessatti immoo soo birrii tana fiduuf bu'aa baay'ee hedduu keessa dabartee Oogisii ta'aa oogisiin ta'uu akkuma argaa jirtan araboota akkasii naawwan akkasii isiniin jedha obboloota koo soo baga gammaddanii isiniin jedha baga gammaddanii isinitti baay'isee soo warreen mana irraa qabdan lafni keessan isiniif deebi'aa kun immoo beeksisatu ba'ee ijoollee fudhatanii jiru namoonni fudhatanii jiru saggabamtanii akkasitti mana yoo irraa kan diigame ta'e mana wajjin kaasan isiniif kennamaa kan jedhu beeksisni ba'ee kanaaf baga gammaddanii kunuyyuu waan guddaadha beektanii waa lama hin dhabanii akkasiniin jedha obboloota koo soo viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaannaa turaa isiniin jedha asumarraan immoo yuutuubii kanaaf warreen haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatinaa yeroo baay'ee beektanii yeroo like subscribe goone viidiyoon adda addaa sin biraan ga'u
akkasiin bira ga'uuf like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa tura. Bye.